Mee viidiyoo kana ilaala. Argitanitti jedheetii yaada mucaan kun miiliyoona akkuma guyyaa duraa isinitti hime. Miiliyooniin kun amantaa nama tokko qofa osoo hin taane waa hedduu laaqaa ture. Amma asirratti amantaa ortodoksii qeequ jira jechuudha. Amantaa ortodoksii yeroo qeequ bifa garaagaraatiin isaaniin taphataa kan inni turee fi akkasumallee isaanis waan godhan dhabanii tiktookii isaa irraa gubanii dhiisanii jechuudha. Ammallee irra deddeebiidhaan dhiisi jedhanii namoonni garaagaraa viidiyoo irratti hojjetaa turanii dhiisuu hin danda'u. Namni kun amantaa ortodoksii osoo hin dura amantaa pheenxeellee qeeqaatiin tureetiin jira jechuudha. Hayyee suuraa tokko tokkoo fi akkasuma viidiyoo isaa tokko tokko waliin ilaallee xumura irratti illee waan inni irra jirullee isinitti himaa jechuudha. Salaamtaan daganna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya nama tokko gisee inni akka hojjete yoo inni seeraaf dhihaate maaliif yakkamaan seeratti dhihaate jennee loluu irra gisee inni yakka hojjetu yakka kanarraa dhaabbadhu jennee gorsitu irra dubbii sirriiti. Nuti nama yakka dalagu yoo ka deeggaru taane namni sun boru haadha namarratti yakka dalage nurratti illee deebi'ee yakka hojjechuu ni mala waan ta'eef. Mee suuraa kana ilaala. Suuraa kana agartanii hin jirtan. Suuraa kana kan inni ka'e magaalaa Finfinnee keessatti. Paantii godhatee surree ofirraa gabbaasee magaalaa jirti. Paantii inni godhate immoo paantii dubartootaati. Kan inni itti agarsiisu jiru immoo ijoollee dhiiraati. Wanti kun amantaas ta'ee sabummaas ta'ee biyyooma bakka hin bu'u. Maali kaayyoon isaa guddaan? Foolooweersi barbaadu, tiiktookii isaa guddisuudha. Beekamtii barbaacha qofa jechuudha malee wanti ani hojjedhaaru kun safuu biyyaa hin cabsa yookaan ammoo akkasumas safuu amantaa kiyyaa hin bu'a ammoo safuu saba kiyyaa hin dhaqqaba waan jedhu irraa dhimma qabu jechuudha. Agartanii hin jirtan. Nama kaleessa uffata dubartiitiin akkanatti qabataa magaalaa keessatti ture jechuudha. Ka ammallee biyya keenyaa fi akkasumas saba keenya oromummaa walitti machuudhaan itti saalfataa ture. Mee kanas laala. Suuraan tun xuuximaayazaa jetti warri soddaa yookaan ammoo afaan keenyatti qabsiistuu harmaa yookaan qabee harmaa jedhuun beekama. Qabsiistuu harmaa kana godhateetiin magaalaa keessa deema. Asitti illee magaalaa Finfinnee keessa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti qabsiistuu harmaa godhate karaa irra deemuu jira. Uffanni kun uffata dubartiitiin beekama. Dhiirti xuuximaayazaa godhatti. Qabsiistuu harmaa wanti isii godhachiisu jira. Yoo godhattillee ammoo uffata jalaan dubartiin ka godhattu malee akkana godhattee hin deemtu. Kun kabaja dubartoota keenyaa xiqqeessu ammallee uffata isaaniitiin qoosuudha jechuudha. Yakka kana argee poolisiin federaalaa magaalaa Finfinneedha seera dhiyeessee ture. Mucaan kun to'atameetiin ture. Badii hojjete. Giseessan dhiifamatu godhameef. Osoo irra taruu fi didanii adabbii wayii waan isa jiilchuu fi isa barsiisu wayii itti kennanii arra gabbahee amantaa namaa hin qeequ jechuudha. Amantaa namaa irratti hin bu'u. Dabamee jira. Hidhameetiin jira. Garuu ammoo giseessan adabbii isa fakkaatu. Yeroo sanitti adabbii isa fakkaatu waan hin arganneef gabbahee ammallee namatti bu'u jira jechuudha. Laala kana. Nabiyyu Muhammad aangoo qabataanaan aangoo isaatti fayyadamee dhufee naa rukutuuti. Maaloo! Kuni yeroo inni na hin tuqanne eenyullee na dhaqqabu ana homaana gochuu hin danda'an jedhee dhaadataa ture. Arraba inni nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabse wanti isinii fiduu didee fi arraba inni arrabse fiduun ofiifis arrabsuudha. Nama dura dhageenyas dhageessisuudha. Sharrii facaasuu waan ta'uuf irraa of qabee jechuudha. Obboleewwan gurbaan kun asirratti womaana hin tuqan eenyullee waan hin godhan jedhaa dhaadataa ture. Hayyee viidiyoo kana ilaala. Waayoo kan garraa ifaanatti mulaangoo. Achiin caqqisu. Viidiyoo kana agartan jedheetii yaada. Iyyuu jira. Sa'aatii kana hin dhahamne. Harkaan hin qabamne. Manni ittiin seenamne. Mana keessa taa'ee osoo namni isan tuqin osoo biran gahin hagana iyyuu jira jechuudha. Haga dhalate. Dhiira waraaname. Dhiira madeeffamte. Ka xiyyiitiin dhoofte hedduu arge. Ka seerri to'atee miti jechuudha. Nama sadarkaa kanatti iyyuu arge. Akka waan horii yeroo dhiiga bira dhufe horii goorra bakka dhiigaa dhufe oo'utti
ho'aa ture. Namni onnee qabu sadarkaa kanatti iyyuu hin qabu. Namni onnee ofii duraa haga beeku ammoo gabbahee nama tuquu hin qabu. Amantaa namaa irratti bu'uu qabu jechuudha. Amantaa namaa tuqee nama arrabsee sabummaa namaa xiqqeessee biyya namaatti bu'ee mootummaa arrabsee qaama mootummaa mormu arrabsee ka'ee waan godhu hunda erga waliin ga'e islaamummaa as dhufe jechuudha. Qanii dhufe yoo bifa kanaan to'atan. Bifa isin viidiyoo isaa agarta kanaan to'atamee jiru. Laala. Qabee ittiin deemuu jiru qaama seeraa. Kan inni itti deemuu jiru mana seeraa. Maaltu iyyasiisa? Maaltu iyyisiisa? Waajjira poolisaa Hussein jiru. Namni jalaa du'ee jiru. Ajjeesuuniif deemaa jiran. Yakka hojjette moo hin hojjennee gaafachuu deeman. Namni gaafii afaanii gaafatamuu deemu. Namni badii irraa qulqulluu ta'e maaltu isa iyyisiisa? Gurbaan kun osoo badii hojjetu ofirratti hin beekne, osoo yakka hojjete hin beekne, gisee namni mana isaa dhadha'e eenyu ati maal barbaadda jedheen gaafatu. Gisee nuti qaama seeraati jedhan itti gabbahee seerri maaf na gaafatamaa hin jedhe. Hayyee sodaatee iyyi mana keessatti qabamee gabbahe poolisa kenname akka waajjira poolisaallee seenuu jiru argaa jira. Osteensaa jiran maaltu isa iyyisiisa? Kanaaf wanta ani isiniin jechuu barbaadu. Qanii waa isin irra dhufan iyyuu irra. Qanii waa isin bira gaha guyyaa waa isin bira gaha boohuu irra dursaatiin amantii namaarraa gora. Hin amanina waan feetan ta'a. Yoo amantan mataa keessa fayyaddan, yoo diddan ofii gubattanii jechuudha. Nuti si fayyaddan nullee hin miidhan. Wanti isin beeku qabdan ammoo wanti isinii galuu qabu yoo jiraate islaamummaa irra buutanii nabi Muhammadiin tuyxanii kaatanii naga bahuun hin jiru sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko kabajamee jiraachuu barbaade dursee nama kabajuu danda'u. Amantaa irraa haasinaasiin sin jedhaan jiru. Amantaa mormuu mirguutuu qabda. Yeroo mormitu ragaa qabaachuu qabdaa jechuudha. Ragaa qabaattu malee haasa'e. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbii miti yoo jette ragaa fidachuu qabda akka inni rabbiin ibsaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii miti yoo jette akka inni nabiyyii hin taane ragaa fidachuu qabda. Feetu kitaaba kan fe'irraa feetu qur'aana irraa jechuudha. Akkasuma deebitee qur'aanni jecha rabbiitii miti yoo jette ragaa fidachuu danda'u qabda. Waan ragaa ittiin qabne ammoo hin haasa'inii jechuudha. Waan ragaa ittiin qabne hin haasa'in. Nuti akka keenyatti an akka mataa kiyyaatitti islaamummaan qaniina dhufan ruuhii kiyyatti akkana dhufanitti beeka. Ani jiraadhee narratti islaamummaan xiqqeeffamu irra islaamummaa kabachiisuuf yoo du'e naaf kabaja. Musliimni hunduu akkasitti amana. Wanti isin beeku obboleewwan keenya kan kiristaanaa. Nuti amantaa kiristaanaa dhiisaa isin jechuun hin jiru. Hordofa garuu baradhaa jechuun jiru. Qanii namaa wal mormitan kitaaba irratti wal mormaa. Yeroo waa'ee kitaabaa hin beekne irraa cal'isaa. Keessanis nagahaan jiraadha. Isin ijoolleen sooshaal miidiyaa fayyadamuu jirtu. Biyya ormaa keessa jirtan dhuga. Ruuza gandaa nyaachuu jirtan. Qabeenya namaa quuftaniitiin ittiin taphachuu jirtu. Namni qanii quufe maal akka godhuu fi maal akka hojjetu illee hin beeku. Kanaaf amantaa namaa irra bu'uu jirtu. Haati tantee kiristaana haadha olitti isaa ka musliimaa irraa sooqii dargifattee waliin nyaachuu jiran. Zambiilii walirraa fudhanii gabaa dhaquu jiran. Sangaa waliin ittisee kiristaanii fi islaamni walirraa qotuu jira biyya keessatti. Iddirii takka waliin galanii iddirii takka keessatti wajji jiraachuu jira. Uummanni laga takka waliin bu'ee horii tokko bishaan malkaa takka obaafatee jiraataa jechuudha. Gabaa takka waliin bahe mana takkaa waa nyaachuu jira. Kuni yoo nuti nu haalli mijaa keessa jiraanne mana namaa keessa jira dhufee namni isin arguu hin jiru jenneef waan argine haasofne hawaasni sababa keenyaan gabbahe akka waliin dhabu. Hawaasni sababa keenyaan akka walii hin tuyi akka jibbaan jidduu keessatti hin argamu. Namni eenyummaa gargaraa qabaachuu danda'a. Ani fakkeenyaaf lammii Itoophiyaati. Sabummaan kiyya Oromoodha.
amantaan kiyya musliima saalli kiyya dhiira amantaan kiyya islaama saalli kiyya dhiira maal naa beeku abdan asirratti ani eenyummaa garaagaraa afur qaba qanii Itoophiyaa ta'e lammii biyya biraa ta'uu hin danda'u qanii Oromoo ta'e saba biraa ta'uu hin danda'u Amaaraa fi Tigree ta'uu hin danda'u Oromoo ta'e jechuudha qanii islaama ta'e kiristaana yookaan waaqeffataa ta'uu hin danda'u qanii dhiira ta'e dubartii ta'uu hin danda'u nama lammiin isaa Itoophiyaa ta'een ka amantaan isaa kiristaanaa biyyooma walitti hin qabnaa amantaa walitti hin qabnu nama sabni isaa Amaara ta'e ka biyyi isaa Itoophiyaa ta'e biyyooma walitti hin qabna sabooma walitti hin qabnu nama sabni isaa Oromoo ta'e ka amantaa isaa kiristaana ta'e sabooma walitti hin qabna amantaa walitti hin qabnu nama lammii biyya biraa Keenyaa haa ta'u Tanzaaniyaa Ameerikaa haa ta'u Awustiraaliyaa ta'e ka amantaan isaa Islaama ta'e amantaa walitti hin qabnaa biyya amma walitti hin qabnu nama saba Amaaraa ta'e ka amantaa Islaamaa qabu sabummaa walitti hin qabnu Islaamummaa walitti hin qabnu wanti beekuu qabdan namni tokko eenyummaa wal fakkaataa qabaatee eenyummaa garaagaraas qabaachuu danda'a eenyummaa waliin qabnu walii beeknee ka gargari qabnus walii kabanyee waliin jiraachuu dandeenya seera biyya kamittuu amantaan kamuu wal qixa akka hordoftoota amantaatti ammoo kan inni qabate isaa caala haga ragaan hubatee amantaan caalu kana jedhee argutti kama irra jiru santu dhugaatti fakkaata kanas rabbiin qur'aanaan dubbateetiin jiru kullu hizbin bimaa ladayhim farixuun cufti namaatu wama harkaa qabu gammada isuma dhugaasa jedhee rabbiin nutti himeetiin jiru kan muka gabbarullee mukuma waaqase kan malkaa gabbarullee malkama waaqase kan nama gabbarullee laguma waaqase haga dubbisee qoratee addaan baasutti ani nama lammummaa walii qabuun tokko ka waan biraa inni gabbaru yoo wanti kun likkii miti jedhe ragaa irratti hundaa'e jechuu ni qabaa jechuudha qanii haga ragaa hin qabnetti waan isaa dhaqee jalaatu hin qabu kana beekne waliin haa jiraannu obboleewwatii ijoolleen islaamaa ammoo yeroo kamuu yeroo keessan keessatti biyya isin jirtan keessatti islaamummaan akkan xiqqaan humni kan kee yoo islaamummaaf hin taane lubbuun kan kee yoo islaamummaaf hin taane qabeenyi kan kee yoo islaamummaaf hin taane jireenya qabdu jechuudha haga jiraatte islaamummaa irratti jiraadhu islaamummaafis jiraadhu iddoo dhugaa ammoo dhaabbadhu ijoolleen kiristaanaas amantaa keessanis jaaladhaati kanamaas namaaf kabaja amantaa namaa hin arrabsinaa yoo dubbattan ragaa malee hin dubbatinaa booddeen keessan akka miliyoon dirribaa kana ta'aa jechuudha hin gaabbitan booda ammoo gaabbii ta'ii harka of nyaachuu irra dursitanii of eeggachuu wayya keessattuu amantaa keenna rabbii keenna qur'aana keenna nabiyyii keenna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nutti dhufina achi nu dhufnaani wanti nu walii qabnu hin jiru wanta walii qabnu kamuuf nuti bakka hin kennu kana nu beekuu danda'uu qabdan yoo kana nu beektan wal kabanyee wajji jiraachuu dandeenya ati biyya namaatiitti haga feete haasawuu hin dandeettu garuu ammoo maatii kan kee ka biyya jiru yaada sababa kan keetiif akka biyyaa fi biyya walitti hin buune sababa kan kee akka amantaa fi amantaa waliin dhabne sababa kan keetiif gandaa fi gandi akka waliin dhabne jechuudha obboleewwan of eeggadha keessattuu ijoolleen kiristaanaa warri koomentiin waa argitan barreessan viidiyoo argitan nurra waraabdan islaamummaa irratti waraabuu jirtan wal arguu jirra ta'aa lakka biyya ormaa sun biyya siin taatu bakka ati jirtu islaama jira ollaa kan kee musliimni ni jira musliimni ammoo lubbuu fi caalaa amantaa ofii akka jaalatu beeki qanii dhuftee biyya kan kee geette seeraan gaafatamummaa jalaan baatu beeki lakkataa kitaaba keetan dubbisa keetan wangeela lallabaa keetan islaamummaa fudhadha keetan kiristaana ta'a sunna ilaallatu dhimma keessa gubattullee lubbuu keetu bada milkooftullee lubbuu keetu gammada suwaanii keeti malee waan kiyyaa miti garuu ammoo islaamummaatti hin bu'ina islaamummaa buutanii ammoo akka oromummaa walii qabnu nutti himna oromummaa akka walitti qabnu hin beekna nuti jechuu jirru ka waliin qabnu walii beekne ka adda qabnu walii kabanyee waliin haa jiraannu kan kee jaalattee kan namaa kabajuu qabda jechuudha kan namaa jaaladhu isin hin jenne kabajiif
dhiis isaa ta'e akka isaatti taa deematu dhiis yoo wajji haasofte ragaa wajji haasofte kanaafi ofaa kabanyu walaa kabanyu isiniin jechumaaf miliyoon darribaa ammoo wajjin isaa fokkataan hedduudha waan tokko lamaan himanii irraa geessuu danda'anii miti gochoota fokkatoo malee haga miidiyaa kanaan wanti inni gaariin hojjetee ittiin beekamu hin jiru warroonni duuba dhaabatee akka dhawu jirullee warroota fokkinna akkasii deeggaranii fi keessaa hojii san keessaa harka qabanidha isinis kana beekuu qabdan bakka jirtanitti ammoo jabaattanii biyya jirtanitti islaamummaa cinaa dhaabbachuu danda'uu qabdanii jechuudha waliin nu galchan fakkaata nuti islaamummaadhaan qoosaa hin beeknu islaamummaan nu biratti sarara diintuudha yoo kana beekne waliin deemuu dandeenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ijoolleen musliimaa mana kanaaf haarawwataa sabiskiraayib godha akkasumallee viidiyoo laayik godhaate sheer godhaate jara biraanillee dhaqqabsiisaa haa arganu ijoolleen kiristaanas mana kana seentan viidiyoo kana haga xumura dhageettan irraa waa bartan jedhutu yaada assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu